Walumaa galatti barnoota kana fakkaata viidiyoo animeeshiniitiin wal ta'a jecha. Yeroo kaarboohayidireetii fi wantoota garaagaraa nyaannu gulukooziin gaddaa jasta ta'een duuba gara hidda dhiigaa kennaa seena. Hemoogiloobiiniin seelii dhiiga diimaa keessa jiru oksijiinii nu kenna. Oksijiinii kunii fi gulukooziin gara seelii seenu. Erga seelii seeneen duuba saayitoosoomii keessa gulukooziin aeroobik reespaareeshinii gaggeessa. Yeroo gaggeessu kanaa reaakshiniin kuni gilaayikoolaayisisii jedhama. Gulukoosiin achitti gara paayiruveetii lamaa jijjiirama. Paayiruveetiin kuni gara maayitookondoriyaa seena. Maayitookondoriyaa akkuma beekamu membireenii lama qaba. Membireenii qiraataruunii membireenii iiner maayitookondoriyaal membireen jedhamu seena. Eegaa achi seeneen duuba paayiruveetiin gara aseetaayil koo'ee jijjiirama. Gaafa gara aseetaayil koo'ee jijjiiramu kana kaarboon daayoksiidii tokkocha akkasumas naadii H tokko pirooduus godha. Aseetaayil koo'een foormidi ta'e kuni oogizaaloo aseetiitii maatriksii keessa jiruuni wajjin wal nyaachuuni gara kireeb saayikilii seena. Oogizaaloo aseetiitii fi aseetaayil koo'een wal nyaachuuni inzaayimii sitireet sentees jedhamuuni gara sitireetii jijjiirama. Sitireetiin kunillee inzaayimii biraatiin gara aayisooositireetii jijjiirama. Aayisooositireetiin gara alfaa keetoo glutaaleetii jijjiirama. Gaafa gara alfaa keetoo glutaaleetii jijjiiramu kana kaarboon daayoksiidii tokko ofirraa baasuun akkasumas naadiin gara naadiitti jijjiiramu. Kana jechuun oksidaayizdi ta'a jechuudha. Oksidaayizdi ta'a jechuun haayidroojiinii fi naadii kenna. Kanaaf oksideeshin jechuu akkasiin ta'e haayidroojiinii ofirraatii baasuudha jechuudha. Achiin duuba alfaa keetoo glutaaleetiin kunillee kaarboon daayoksiidii tokko of keessaa baasuun akkasumas naadiichi tokkocha pirooduusti godhuuni gara suusinaayil koo'ee jijjiirama. Suusinaayil koo'een kuni koo'ee ofirraa baasuuni ATP yookiin GTP pirooduusti godha. Gaafa kana gara suusineetiitti jijjiirama. Suusineetiin kuni gara famareetii oksidaayizdi ta'a. Oksidaayizdi ta'a gaafa jennu haayidroojiinii fi gara faadiitti dabarsaa jechuudha. Achiin duuba suusineetiin kuni gara famareetiitti jijjiirama. Gaafa gara famareetiitti oksidaayizdi ta'u maal pirooduus godha? Faadiichitu pirooduus godha jechuudha. Achiin duuba famareetiin kuni bishaaniin wal nyaachuun gara maaleetiitti jijjiirama. Maaleetiin kuni haayidroojiinii ofirraa baasuun yookiin oksidaayizdi ta'uun gara oogizaaloo aseetiitti jijjiirama. Haayidroojiinii ofirraa baasu kana eenyu kenna? Naadii. Naadii kenna gara naadiichiitti jijjiirama jechuudha. Walumaa galatti kireeb saayikilii keessatti yookiin tiraayikaarboksilik asiid saayikilii keessatti naadii sadii fi faadii tokko akkasumas GTP yookiin ATP tokkotti pirooduusdi ta'a. Akkana jechuun paayiruveetii gilaayikoosii irraatii waan lama argannuu fi kireeb saayikilii keessa warra jiru kana lamaan baay'inyaa jechuudha. Kasati ture gara 6, kan 2 ture gara 4tti, kan 1 ture gara 2tti jijjiirra jechuudha. Kaarboon daayoksiidii 2tti pirooduusdi ta'a. Footosinteesisiin kaarboon daayoksiidii fi bishaan fayyadamee gulukoosii fi oksijiinii nu kenna. Rispaareeshiniin immoo meetiree kaarboon daayoksiidii fi bishaan kan nu kenna kan jennee fi kireeb saayikilii keessatti kaarboon daayoksiidiin asitti pirooduusdi ta'a jechuudha. Bishaan eessa uumama gaafa jenne elektiroon tiraanspoort cheen keessatti uumamaa jechuudha. Akkuma argitan kanuu elektiroon tiraanspoort cheen jechuun iiner maayitookondiriyaal membreenii keessatti argama. Elektiroon tiraanspoort cheenii kana keessa kompleksii 5 jiru. Kompleksii waan jedhamanii kun inni xiqqaan kun immoo kompleksituu bifa diimaa qabu gubbaa sun immoo ko'inzaayim ga'uu yookiin UB kuunoon jedhama. Inni itti aanu immoo kompleksii 3, itti aanu immoo saayitokroom C, itti aanu immoo kompleksii 4, inni dhumaa kompleksii 5 yookiin ATP senteesii inzaayimii jechuudha. Aseetaayil koo'ee ATP bacaa of keessaa qaba jechuudha. Enerjii isa keessa jiru gara naadiitti dabarsee jechuudha. Naadii fi gara faadiitti dabarsa. Faadiin fi naadiin kuni dhaqanii elektiroon tiraanspoort cheenii mala sideetiif fosforaayileshin jedhamuun ATP pirooduus godhanii jechuudha. Kanaafuu naadiin hin dhufaa kompleksii 1 fi elektiroonii 2 kenna. Elektiroonii 2 kenna akkasumas haayidroojiinii 4 maatriksii keessaatii gara intermembreeniyaan ispeesiitti paampi godha. Isin galee baay'ee haayidroojiin ayoonii fi soodiyeemii ayoonota xixiqqoo fi molekiyilota xixiqqoo fi intermembriyaan ispeesiin kuni permeabilii miti jechuudha. Maaliif darbuu hin danda'anu? Kanaafuu naadiin darbuu hin danda'u, haayidroojiiniin illee darbuu hin danda'u. Garuu haayidroojiiniin sababa inni darbuu fi sababa kompleksii jiruuti jechuudha. Egaa gara kompleksii waanii dabarseen duuba haayidroojiin 4 paampi godheera. Elektirooniin tuuni gara maanii darreetti gara kompleksii 2tti achi darreetti jechuudha. Faadii H2 akkuma si argitan kana elektiroonii 2 fidee kennaa garuu garaagarummaan kompleksii 1 fi 2 gidduu jiru kompleksii 2 haayidroojiinii gara intermembreeniyaan ispeesii paampiin godhu jechuudha. Elektirooniin kompleksii 1 fi 2 irraa dhufanii gara eenyu darbanii gara ko'inzaayimii yookiin UB kuunooniitti darba. UB kuunooniin kuni elektiroonii kana fuudhee ka'ee gara kompleksii 3 dabarsa. Kompleksii 3 gaafa baasu kompleksii 3 haayidroojiinii akkuma kompleksii 1 haayidroojiinii 4 gara intermembriyaan ispeesii paampi godha. Achi duuba elektirooniin kuni gara saayitokroom C tara. Saayitokroom C kuni
kompleksii 3 irraa fuudhee ka'ee gara kompleksii 4tti dabarsa. Gaafa kompleksii 4 ga'ee kompleksii 4 haayidroojiinii 4 adoo hin ta'in haayidroojiinii 2 gara alaa baasa. Achi duuba egaa kompleksii 4 bayan duuba elektirooniin faayinaal elektiroon akseeptarii fi kennama. Isaatis oksijiinii jechuudha. Oksijiiniin egaa elektiroonii fudhateen duuba haayidroojiiniin wal nyaachuun bishaan uumaa jechuudha. Bishaan bakka kana uumaa kaarboon daayoksaayidiin Krebs saayikilii keessatti uumameera jechuudha. Walumaa galatti kompleksii 1 fi kompleksii 4 elektiroon tiraanspoortii cheenii jedhama jechuudha. Elektirooniin naadechii fi faadechii gara oksijiiniitti darbaa jechuudha. Gaafa darbu kana maal godha haayidroojiinii gara intermembriyeenaal ispeesiitti darba. Haayidroojiiniin darbu kun cadheetti hin darbu. Bu'aa qaba. Bu'aa inni qabu ATP synthesize gochuu fi nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf haayidroojiinii 4 ATP tokko nu qopheessa jechuudha. Akkamiin qopheessa? Chemiosmotic hypothesis maal jedha? Haayidroojiiniin gara alaa paampiteessuun electrical gradient, pH gradient fi concentration gradient uumuu qaba jechuudha. Kana jechuun haayidroojiin ayooniin ala jiru intermembrane space keessa jiru guddaa kan matrix keessa jiru xiqqaa kanaafuu gradient kana fayyadamee ATP produce godha jechuudha. Akkuma isin argitan kana gaafa haayidroojiiniin gara ATP synthesis seenu ATP synthesis rotate ta'aa gaafa rotate ta'u kana gara haayidroojiinii gara keessaa ol seensisa. Yeroo akkuma rotate ta'aa deemuun active site ATP synthesis kun injijjiirama gaafa kana ADP fi inorganic phosphate dhufanii baandi ta'uun ATP produce ta'a jechuudha. Kabajamoo jaalatamtoota hordoftoota YouTube akkam ilaaltan animeeshinii isiniif qophaa'e deebii keessanii koomentii irratti hin barbaada. Viidiyoo kanaan nama biraalleetti sheer gochuun chaanaalii keenya guddisaa akkasumas viidiyoo biraalleen wanta dachaanaa viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa chaanaalii sabiskiraayib godhaa akkasumas koppii linkii godhaa nama hundaan dhaqqabaa. Akka kanaan barsiisaa waan ta'eef viidiyoon asiin duuba hojjetamu isa kanarra bareechinee haga danda'ametti qophii gahaa hin taasifne waan ta'eef asiin duuba inzaayimii kan itti fufnu ta'a. Galatooma.